Ashamaar kafuun daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti isin haa qabu jennaa oduu isinitti himna. Duraan deetaa ministeera nagaa akka turan obbo Taayyee Danda'a hidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 akka adabaman manni murtii federaalaa murteesse. Manni murtii federaalaa dhaddachaa irra ooleen obbo Taayyeen yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabatanii argamuun hidhaa cimaa waggaa 7 fi baatii 2 akkasumas qarshii 5,000 akka adabaman murteesseera. Duraan deetaa ministeera nagaa fi miseensa caffee Oromiyaa akka turan labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa 11/7 muraa 12 keewwata 4 akkasumas 22 jalatti himatamanii dhimmi isaanii mana murtii olaanaa federaalaatti ramaddii lidataatti murtiin isaanii ilaalamaa tureera. Himanni kun obbo Taayyeen meeshaa waraanaa hayyama hin qabne kilaashii 1 kaazinaa kilaashii 2 fi rasaasa kilaashii 60 mana isaaniitti argameera akka jedhudha. Manni murtii dhaddachaa har'a taa'een obbo Taayyeen yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabatanii argamuun hidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 akkasumas qarshii 5,000 akka adabaman murteesseera. Abukaattoon obbo Taayyee Danda'a akka turan obbo Abarraa Nigus ragaaleen ittisaa dhagahamuu qaban 3 turanii isaan bifa sirrii hin taaneen osoo hin dhagahamin darbameera jechuun komataniiru. Murtee manni murteessuu kabajnus komii qabnu ammas qaama ilaallatutti oliyyannoo keenya galfanne jechuun himaniiru. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru hawaasaatti namni vaayirasii margarabiin qabamee argamu mirkanaa hordofee akeekkachiisa baaseera. Sadaasa 27 bara 2025 magaalaa hawaasaatti namni dhibee vaayirasii Maarbarg jedhamuun dhufu qabamuun mirkanaa hordofee Finfinneetti kan argamu imbaasichi hojjettoonni fi lammiileen Ameerikaa garas akka hin imalle akeekkachiiseera. Akeekkachiisa dhimma fayyaa walii wal qabatu kaleessa baase kanaan imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru of eeggannoof kan fudhatamedha erga jedheen booda maxxansi murtii of eeggannoo kun kan duraan imala gara naannoo kibba Itoophiyaa ilaalchisuun bahetti isa dabalataa ta'uu seereera. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa vaayirasii kanaan namni qabame tokko hawaasaa magaalaa guddoo naannoo Sidaamaatti argamu ibsee ture. Dr. Maqdas Dhaabaa ministeera fayyaa Itoophiyaa yoo ta'an namni kun magaalaa Jiinkaa wayita gara hawaasaatti deebi'ee vaayirasichi irratti argamu mirkanaa'uu ibsaniiru. Ammas namoota nama vaayirasii kanaan qabamuun mirkanaa'ee ture waliin wal arganii turan adda baasuun kan itti fufee jiruu fi qophiin namoota dhibee kanaan qabamanii bakka argamanitti dafanii yaaluu itti fufuullee ibsaniiru. Of eeggannoo yeroo imala taasifamuunis giddugalli qorannoo dhibee daddarboo Ameerikaa CDC Itoophiyaatti dhibeen vaayirasii Maarbargii argamu hordofee akeekkachiisa sadarkaa jalqabaa kaa'uun imaltoonni of eeggannoo akka taasisan akeekee jira. Mootummaan Eertiriyaa namoota 13 murtee malee waggoota 18 hidhaa ture gadhiisuu beekseera. Mootummaan Eertiriyaa namoota 13 mana hidhaa loltummaatti murtee seeraa tokko malee waggoota 18 hidhee tursiisee ture gadhiisuun dhaga'ame. Namoonni 13 kunneen hidhamanii akka turan mana hidhaa loltoota Anweenawaar Maayisriyaa jedhamutti yoo ta'u manni hidhichi to'annoo jabaa qaba. Namoonni hidhaatii gadhiifaman kunneen daldaltoota, miseensota poolisii akkasumas namoota ogummaa garaagaraatiin biyyattii keessatti bobba'anidha. Murtee kanas ibsa mootummaa tokko maleedha kan dhaga'ame. Namni mana hidhaa loltoota Maayisriyaatti hidhamee turee fi akka maqaan isaa hin dhaamne gaafate BBC'n afaan Tigriffaatiin akka gabaasetti yoo ta'e akka lakkoofsa Gi'iziitti onkoloolessa bara 2000 yeroo sanatti itti gaafatamaa tika biyya keessaa kan ture koloneel Simoon Gabre Dangil ajjeefamuu waliin wal qabatee to'atamuu isaanii ibseera. Itti dabaluun kan to'atamanis daldaltoota 2 waliin wal qabatee akka ture ibseera. Jalqaba irratti namoonni 30 ta'an kan to'atamanii turan yoo ta'u hagi ta'an waggootaaf erga hidhamanii booda 20 ka ta'an mana hidhaa baay'ee rakkisaa keessa turaniiru. Kanneen gadhiifaman keessaa biskileetii olompikii duraanii fi daldalaa kan ta'e Zaara Hagber Gabrahiwoot hojii daldala isaaniitiin beekamaa akka ta'e Tasfaalem Mangista Abii fi Bakuree Mabraatu akkasumas Injiinar Daawit Habtemaariyaam fi Maatiyoos Habtemaariyaam obbolaa lamaan kanneen hidhaa keessa turan keessatti argamu. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Sudaan Kordofaanitti hongeen mudataa jiraachuu akeekkachiise. Dhaabbatichi Sudaan naannoo Kordofaanitti jeequmsi hammaataa jiraachuu aleellaan lammiilee nagaa fi hojjettoota gargaarsaa irratti raawwatamu dabalaa dhufuu isaa eeree lammiileen nagaa guutuu naannoo Sudaan Kordofaan keessa jiraatanis rakkoo hongee mul'ataa jiru rakkoo hamaaf saaxiluu mala jechuun akeekkachiiseera. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Stephen Dujarric Niiwuorkitti gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin hojjettoonni keenya kan namoomaa ammas akeekkachiisaa jiru
jiru jeequmsi hammaataa dhufuun lammiilee nagaa guutuu naannoo Kordofaan balaan hammaachaa jiraachuu akkasumas ammallee balaa guddaan isaa mudatu akka danda'u kanaaf of eeggannoo akka godhan waamicha dhiyeessaniiru. Gareen tuuta dhaabbilee gargaarsaa Sudaan hojiirra jiran kanaan dura jeequmsa guutuu Kordofaan keessatti hammaataa dhufee fi marfama magaalota hedduutti itti fufee jiruun haalaan balaaleffanna jechuun ibsa baasuun isaa kan yaadatamu ture. Itti dabaluunis namoonni naannoo Dilingii fi Kaadugilii keessatti kiyyootti hafaniiru jedha dhaabbatichi. Rakkina gar malee sochii irratti daangaa cimaa fi tajaajila barbaachisaa fi eegumsa argachuun daangeffamee akka jirudha kan kaase. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa haleellaa namoota nagaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatamee itti fufee raawwatamaa jiruun sodaa guddaa qabus akeekeera. Democratic Republic Congo fi Rwandaan Ameerikaatti kaleessa walii galtee nagaa mallatteessan. Pireezidaantiin Rwandaa Paul Kagame fi pireezidaantiin Democratic Republic Congo Alexis Philips Tshisekedi walii galtee nagaa walitti bu'iinsa biyyoota lamaan gidduutti dhalateen dhaabsisa jedhamee waliif mallatteessaniiru. Dabalataan Ameerikaan Democratic Republic Congoon nageenya dinagdee fi qabeenyaa itti fufsiisuuf akkasumas misooma yeroo dheeraa faayidaa biyyoota lamaanii guddisuuf fedhii waloo akka qaban waadaa galuun walii galtee tarsiimaa dheeraa waliin mallatteessaniiru. Walii galteen nagaa bakka pireezidaantiin Ameerikaa Donald Trump argamutti mallatteeffame kana pireezidaantiin Democratic Republic Congo Alexis Philips Tshisekedi akkasumas pireezidaantiin Rwanda Paul Kagame dinqisiifataniiru. Waliigalteen nagaa kun erga mallatteeffameen booda Donald Trump addunyaa akkasumas Afrikaaf guyyaa addaadhaa biyyoonni lamaan kunneen waan itti boonnuu qaban hedduu qabu jedhan. Pireezidaantiin Kagame gama isaaniitiin pireezidaantii Tiraampiin gaggeessaa nama kamiifillee kan hin loogne jechuun nagaa buusuudhaaf carraa jirutti ammuma kan fayyadamanidha jedheera. Waggaa darbee ji'a waxabajjii keessaa ministeerota dhimma alaa lamaan gidduutti waliigalteen mallattaa'ee ture. Haa ta'u malee waliigalteen sun yeroodhuma sana kan diigame yoo ta'u kanaaf ammoo biyyoonni lamaan tokko isaan himachaa bahani. Waliigaltee kana dura baha Koongoo bakka albuuda badhaadhaa taatetti mootummaa fi finciltoota Rwandaatiin deeggaramu jedhaman gidduutti waraanni cimeetti fufee ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jennu kan maangoo lamna.